Sena yoo tana online kana gubba baanellee dinaa soyne amma mee waan takka jechuuf hin dhufe kanaaf mana guutuu irratti haasoyne malee yoo haasoyne haasoo taate mana duwwaa keessatti haasoyne haasoo keenya galfachuu tura jira jechuudha. Kanaaf seenaa hello yeroon illee beektaa yeroo miti laftilleen soomana kanaaf wanni guddaan dhaamsaa fi sodaalee majlisa Oromiyaa kan jiru kanarratti waa dubbachuun barbaada. Kanaaf jalqaba assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuh. Baga rabbiin baatii kabajamtuu baatii ulfaattuu baatii quraanni keessa bu'e kanaan nu ga'e jechuu barbaada. Amma gaa kunoo guyyaa 20 fi takka soomannee jirra. Boru guyyaan 22 alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Warra soomannii warra rabbiin soomana irraa qeebale warra khayrii dalagatu rabbiin haa godhu. Egaa soomanuu bichaa miti warra rabbiin soomana kana irraa qeebale warra soomana kana irraa illee khayrii buufate yookaan khayrii buufatu qurnan dhanqaafe kana keessatti warra khayrii buufatee milkaa'u rabbiin haa godhu. Kanaaf gaa arra waan takka dubbachuu barbaadeeti waa'ee majlisa Oromiyaa jechuun waa'ee majlisa Oromiyaa jechuun majlisni Oromiyaa yookaan akkuma waliigalaattuu biyya Itoophiyaa saniif islaamni Oromiyaa yookaan ulamaa'iin Oromiyaa keessaa hangafoota jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan nuti islaama taane qofaa fi miti waan nuti islaama Oromoo taane qofa osoo hin taane ulamaa'iin gurguddoon burqaan ulamaa'ii Oromiyaadha jechuudha. Kana siigaltee waan naannoon hundinuu ragaa baanee jechuudha. Kana kan mirkaneeffachuu dandeenyuun waltajjii majlisni Oromiyaa amma dura yaame irratti majlisni naannoolee hundaa'uu ragaa baanii jiran jechuudha. Kana booda waan godhu qabnuu fi wanni nuti dalagu qabnu majlisa Oromiyaa wajjin ta'uudha kan jedhu mirkaneessanii jiran jechuudha. Kana gaa wanni guddaani ani akka jalqabaatti har'a wanniin irraaf haasa'uu dhufe majlisni Oromiyaa dhugaadha. Akkuma uummanni Oromoo baay'eetti uummanni Oromoo amantaa garaagaraa qaba. Amantaa Islaamaa qaba, waaqeffata qaba, kiristaanaa jira. Duuba akka lafti Oromiyaa bal'oo fi akka qabeenyi Oromiyaa biyya Itoophiyaa tanaaf ooluu malee takka lafa Oromiyaa tanaaf yookaan islaama Oromiyaatiif takka kiristaana Oromiyaatiif wanni godhame takkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf sochiin amma majlisni Oromiyaa waajjiraalee guddoo yookaan waajjiraalee muummittii guddoo Finfinnee irra dhaabuuf sochiin inni godhe waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Waan jajjabeeffamuu qabu ummanni keenya hundinuu bakka jiru gargaaruun barbaachisaadha. Garuu beektaanillee akka nama tokkootti Oromoon yeroo wanni takka taate Oromoon walitti dirmattee wal gargaaruun aadaa Oromooti. Namni keenya wal gargaaraa ture. Fakkeenyaaf gaafa Somaaleen uummata keenya baqachiifte ummanni Oromoo keessaa fi alaa maallaqa guddaa guuranii jiti ummata keenya buqqeessan akka malee gargaaraa turan jechuudha.
kaan siigaltee daaba itti gurgurtee dhalaan sa'aa itti gurguranii silkii itti gurguranii siigaltee gargaarsaniif ummata keenya bira dhaabbachaa turanii jechuudha. Duuba lafaatiin ummata keenyaa gargaarsi ummata keenya kaleessa warra naannoo Somaalee irraa buqqee gargaarsi isaan godhaa jiran san eessa jiraarra of gaafachuun barbaachisaadha jechuudha. Gargaarsi naannoo Somaalee irraa kalee miliyeenaa fi biliyeenaa walitti hisaabaa ture biyya alaarraa ummanni keenya onnachuudhaan ummata keenya naannoo Somaalee irraa buqqee gargaaraa turan eessa jira maallin san. Kanaaf nuti akka Oromootti waa buusuun gaariidha. Duuba ummanni Oromoo siigaltee wal gargaaruudhaan namni Oromootti qixxaatu hin jiru. Kanaaf maalleeyni kaleessa ummata keenya buqqee saniif walitti qabame arraan tan eessa jira jennee yookaan laallu taate abbaan tokko kan irraa himuu danda'u hin jiru jechuudha. Maalleeyni san karaa kutee jira. Maalleeyni san meeshaa waraanaa bitee jira. Maalleeyni san Riippablikaan gaardii itti leenjisee Oromoon akka dhumtu kan godhaa jiru maallaqa san jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Boo'ichi arra booyaa jirru maallaqa kaleessa naannoo Somaalee irraa ummanni keenya sababa ummanni keenya buqqeetti walitti qaban saniin arra ummata keenya kan fixaa jiru jechuudha. Duuba waa'ee naannoo Somaaleetii fi deeggarsa naannoo Somaalee irraa tuquufii miti. Maalleeyni kaleessa siigaltee ummanni keenya daaba itti gurguree silkii itti gurguree motorsaayikilii kana fa'aa kanneen jira. Duuba waa hedduu godhaa turan jechuudha. Maalleeyni sanarree eessa jira kan jennu taate wallahi ummanni keenya ummanni Oromoo of gaafachuu qaba jechuudha. Duuba nuti waa baasuun hangafa waa ni baafna wanni keenya san bakka tamirra ga'ee ummata bira dhaqqabee ummanni itti fayyadame moo ittiin fayyadamne kan jedhu irratti wanni mirkaneeffanne takkallee hin jiru jechuudha. Duuba maallaqa warra naannoo Somaalee irraa buqqee jechuu hiyyaa maallaqni san jechumaan karaa kutee hayyoonni Oromootiif hundinuu siigaltee jechumaan caljaaniiti maallaqni san lafatti hafee ummanni keenya warri maallaqni guurameef naannoo Finfinnee tana keessatti kooskii fi ala galaa jira jechuudha. Kanaaf nuti waan kale siigaltee gargaarsi nuti goone san gargaarsi siigaltee bakka tana lixeen beeyne sanirraa arraan tana muuxannoo fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana yeroo jiru Majlisa Oromiyaa irratti akka rakkoon uumamtu jechuu kiyyaa miti. Majlisni Oromiyaa maallaqni walitti qabamuu qabaa, sirriitti walitti qabamuu qabaa. Diizaayinii isaan qopheessan san caalaa silaa jiraate diizaayinii addaa kan biraallee siigaltee magaalaa Finfinnee keessatti Majlisni Oromiyaa ijaarrachuu qaba. Duuba sodaan guddaan kiyya arraan tana siigaltee kaameeraan mootummaa في كاميرا همنتيكا موتوما تامزجين ترونيتي في شيتيتشي شيخ اللي جو نمتين تلو شيتيتشا سيغلتي قرورو نمتشا قادري أمارا سن دوبا نمتشي سني في موتومان شرا دادا تتاجران يجو ينجورا تتاجران مجلس أورميا رتي مجلسني أورميا akka waajjiran hin jaarranne maallaqni isaa akka siigaltee maallaqa terroristii godhanii maallaqa siigaltee kontirool godhuudhaaf shirrii deemaa jira. Kana gaa waan qabatamaadha beekaa waan qabatamaa mootummaan wayyaaneetii fi mootummaa wayyaanee muuxannoon mootummaa wayyaanee hojiin mootummaa wayyaanee kaleessa godhaa turte
EPP jettan bilisiginnaan tunis wooma san godhaa jirti jechuudha. Rogumuun daanuu wooma san godhaa jirti. Duuba gargaarsi amma fakkeenyaaf majlisa Oromiyaatiif akka malee xiixaa jira. An akka nama tokkootti, akka nama Oromoo tokkoo, akka Islaama tokkootti waan sodaadhee jira jechuudha. Maallaqa har'a kana majlisa Oromiyaati guurre kana muftii khajaansanii fi humni tikaa mootummaa maallaqa uummanni keenya sii galtee kana laffa'ee wali qabaa jiru kana karaa biraa kuchisanii sii galtee maallaqa teeroristiiti, maallaqa sii galtee shororkeessitootaa jedhanii maallaqa sii galtee hawaasaa kana gara biraa kuchisuu danda'an ka jiru sodaan qabaachaa ture jechuudha. Sodaan qabuus tanaa jechuudha. Arraan tana mootummaan waan keessa jirtu haa laallu. Arraan tana mootummaan dippiloomaasiidhaan kuftee jirti. Faayinaansiyaalii kuftee jirti. Haruma hundaanuu mootummaan kuftee jirti jechuudha. Mootummaa maallaqa kee baankii kaayyattee hanqana baafadhu hanqanaa ol baafachuu hin dandeessu jettee limiteeshinii sii keeysu tana keeysatti mootummaa irra humaa takka sii galtee baajata hin qabne mootummaa ji'a tokkoo fi lama booda sii galtee mindaa hojjettoota bakka kafaltu hin qabne osoo mootummaan tun akkana jirtu yeroo uummanni keenya hamileedhaan masgiida rabbii yookaan waajjira majlisaa jaaruudhaaf namni hundinuu akkanatti maallaqa kana buusaa jirutti mootummaan tun kaameeraan isii eessarra jirti jennee of madaaluun barbaachisaadha jechuudha. Of madaalu yeroo waa godhullee ija sii galtee keessaatii fi ija alaatii waa laaluutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf an akka nama tokkotti deeggarsi itti fufuu qabaa. Karaan deeggarsi itti fufuu qabu sii galtee karaa biraatiin ulamaayin teenya sheekonni keenya irratti marii gaggeessaati karaa biraa qopheessa baankiin naquun silaa hafe gaarii kan jiru yaada kannachuu barbaada jechuudha. Akka nama tokkootti maallaqni kun yeroo baankiitti walitti qabame maallaqni kun guddate humni tikaa mootummaatii fi muftii kan jedhamu namichi islaama fakkaanne san Islam addaan qoqqooduudhaaf majlisa gubbaa taa'e san shira yaadanii maallaqa kana sii galtee baankii keessa qabanii hamilee uummata keenyaa hamilee ulamaa'ii teenyaa tuquu ni danda'an ka jedhuun sodaa qabaa jechuun akka nama tokkootti dhugaa dubbachuudhaaf sodaa akka malee hin qaba. Maaliif wanni mootummaa jedhu san hundee irraa beeknaa jechuudha. Mootummaa akkam akka taate. Kana bira dabree mootummaan tun irra maal keessa jirti mootummaa jechuun dandeenyaayidha. Yeroo mootummaan sii galtee amma biyya Itoophiyaa keessatti parsantii 75 mootummaan Itoophiyaa mootummaa gargaarsaan jiraatu. Arraan tana sii galtee dippiloomaasiin hundi muramee jira jechuudha. Dippiloomaasiin muramee ikonomikaalii biitii zeeroo taatee qaala'inni jiru akka malee sii galtee saffisaan itti deemaa jira. Uummanni keenya sii galtee uummanni irra guddaa yoo kan laallu taate uummanni biyya teenya handutuu maas harka afaan jechuudha. Kanaaf biyya sii galtee ikoonomiin akkana taate keessatti nutis akka karooraatti yeroo baafannu karoora baafachuutu barbaachisaa jechuudha. Waajjira majlisaa amma jaaruu deemnu kana yoo danda'ame yeroodhaan ammuma eegalanii maallaqa baankii jiru san hunda baasanii hojiirratti akka oolu godhu. Hojiirratti akka oolu godhudha jechuudha. Kanaaf wanni amma sii galtee maallaqni akka malee bu'aa jira biyya alaa tanarraa bu'aa jira ammallee silaa akka nama tokkotti awwaaniin naanta'iin takkaa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waan kana gara fuulduraatti illee itti dhufuu teessanii waan amma dubbachaa jiru itti dhufuu teessan gargaarsi majlisa Oromiyaatiif godhame
social media gubbatti poostii godhamuu hin qabu. Jala muree waan kana ibsuun barbaadaa jechuudha. Gargaarsi majlisa Oromiyaatiif walitti qabamaa jiru maallaqa namni siigaltee buuse social media gubbatti poostii godhuun hin barbaachisu. Maaliif majlisa Oromiyaa ummata Oromoo arraan tana kaameeraa hammeenyaatutu siigaltee kaameeraa hammeenyaatiin ilaalamaa jiranii jechuudha. Haalli biyya keessa jirtulleen waan nama yaachisaati. Kanaaf ulamaa'in teenya gargaarsi majlisa Oromiyaatiif walitti qabamaa jiru itti fufuu qabaa. Ilmi namaa kun hundinuu nurraa eegalee addunyaa tana gubbaa wanni dhufneef khayrii dalagachuu fi karaa rabbii irra siigaltee waan rabbii nurraa barbaachisu godhuu fi wanni guddaan siigaltee namni har'a as gubbatti khayrii dalagatee boru akhiratti kaapitaala siigaltee ni badhaafama. Jabaachuutu barbaachisaa, majlisa gargaaruuf barbaachisaa. Harma hundaanuu siigaltee ummanni keenya wal bira dhaabbachuutu barbaachisaa jechuudha. Duuba wanni nuti gargaarru tun majlisa keenya gargaarru tun bifa siigaltee mootummaan shiftaan tun siigaltee maallaqa sanurraa fudhachuu hin dandeenyetti itti deemuun barbaachisaadha jechuudha. Arraan tana oo dandee bara namichi muftii jaamu san namichi itti gaafataa majlisa federaalaa san oo dandee bar silaa majlisa Oromiyaa jiru kana balleessuu barbaadaa jechuudha. Halkanii guyyaa wanni irra dalagu jirulleen tanaa jechuudha. Shororkeessummaa wajjiin siigaltee wal qabsiisee maallaqa kanallee akkamittiin maallaqa shororkeessummaa wajjiin wal qabsiisee akkamittiin maallaqa kana irraa fuudhee ulamaa'ii fi sheekota Oromiyaa akkamittiin balleessaadha. Humna tikaa Tamasgeen Xurenee wajjiin wanni karoorfachaa jiranii jechuudha halkanii guyyaa. Ummanni keenya sheekonni keenya abshaala ta'uu barbaachisaa jechuudha. Akkuma karaa rabbiitti abshaala taatanii Oromiyaan mataa Itoophiyaa taatetti, ulamaa'iin Oromoo mataa ulamaa'ii Itoophiyaa taatetti waan karoorfannullee bifa siigaltee diinni tarkaanfii irratti fudhachuu hin dandeenyeen godhuutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kana jala murree itti yaaduutu barbaachisaa. Handugaa dubbachuudhaaf akka nama tokkootti hedduu na yaachisaa. Wanni na yaachisu waan biraatii miti. Gargaarsi walitti qabamuun baay'ee gaariidha. Ammallee namni keenya siigaltee kan biyya alaa jirtanis gargaarsa majlisa Oromiyaa kanaaf itti fufaa. Garuu akkaataan siigaltee maallaqa san walitti qabnee itti ergunu tooftaadhaan karaa biraatiin bifa icciitiin ta'uu qabaa jechuudha. Bifa icciitii giddeen jiru maallaqa arraan tana siigaltee maallaqa majlisa Oromiyaatiif walitti qabneetuma baankii Itoophiyaa tanatti baankii torbatti ergaa jettanii poosti gootanii jechuudha sheekonni keenya. Baankii torba kun armaan gadii tanatti maallaqa ergaa jettan. Ammaan akka nama tokko siigaltee wanni kun gaarii miti. Arraan tana siigaltee humna badii hedduutu jira jechuudha majlisa Oromiyaa balleessuudhaaf. Muftii kan jedhamu san halkanii fi guyyaa Tamasgeen Xurunee itti gaafatama humna tikaa qabatee majlisa Oromiyaatiif fi sheekota keenya irratti halkanii guyyaa akkamittiin ragaa sobaa irra barbaadee to'annaa jala oolcha kan jiru itti halkanii guyyaa irratti siigaltee evidensii walitti qabachaa jira jechuudha. Kanaaf nuti uummanni keenya abshaala ta'uutu barbaachisaa. Kanaaf biftii itti majlisa keenyaaf maallaqa itti walitti qabnu maallaqa walitti qabuu miti maallaqni akkaataa itti ergamu bifa icciitiitiin baankii Itoophiyaa ta'arra maallaqa dhabdee nama saamuuf teessu tanatti maallaqa ergaa jirtanii jechuudha. Yaa ummata keenya ka Islaamaa wanni kun waa gaarii miti. Ummanni keenya siigaltee waan bareedduu takka majlisa Oromiyaatii fi Islaama keenyaaf godhuufadha jechuudha. Duuba humni badii siigaltee majlisa federaalaa muftiin faan jaarsi siigaltee islaamummaa dhiisee amaarummaadhaan shira xaxaa jiru san
humnati kaa wajjiin ta'ee rakkoo uumuu waan danda'uuf maallaqni baankii Itoophiyaa keessa jiru atattamaan yoo dandeessan akka nama tokkotti harwaniin advaayis hin godhu maallaqni baankii keessa jiru fuudhamee yoo kan jiraatu taate hojii itti eegalu atattamaan maallaqni baankii keessatti walitti qabamnaan mootummaan karoora siigaltee maallaqa kanatti fudhatu nurra baasee ummata keenya irra baasee majlisa keenya irra baasee qullaa nu hambisuu waan danda'uuf dhimma kana itti yaaduutu barbaachisaa jechuudha. Ulamaan teenya itti yaaduu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf wanni nama dubbachaa jirutu waan xiqqoo miti. Waan siigaltee akkanumatti ol ba'ee feesbuukii kana gubbatti haraaraa feesbuukii qabaadheeti miti jechuudha. Haraaraa feesbuukiin qaba. Duubaan bakki siigaltee itti nyaadhamnu bakki itti Oromoo uummanni Oromootii fi Islaamummaan teenya itti nyaadhamtu bakka itti kufnu irratti ol ba'ee waan siigaltee beeku niin dubbadha. Ammallee dhimmi siigaltee majlisa Oromiyaa maallaqni walitti qabamaa jiru gaarii ta'ullee shirri siigaltee muftii fi Tamasgeen Xurunee qopheessaa jiran waan hamaadha. Mootummaa siigaltee dippiloomaasii dhabdee mootummaa maallaqa baankii keessaa hin qabne mootummaa daarawwitee jirtu tana baankii mootummaatti tanatti ergaa baankii torbatti ergaa jennee akkasii siigaltee maallaqa majlisa Oromiyaatti ijaaruu deemnu kana akkasii annaawus godhuun an akka nama tokkootti wanni kun siigaltee akka kiyyatti parsenaalii annatti hin tollee wanni kun siigaltee rakkoon uumamuu danda'a. Maallaqni lakkuma walitti baankii keessatti walitti kuufamaa deemuun mootummaan karoora shiraa sirra baasuu dandeessi. Maallaqni gargaarsaa naannoo Somaaleerraa uummata keenya naannoo Somaaleerraa buqqee arraan tana biiliyoona 30 fi akkanatti waan dhiyaatu eessa jira? Maallaqa sanuu Oromoon nyaadhamtee jirti jechuudha. Kanaaf akka kunis akkas hin taane maallaqni majlisa Oromiyaatiif ammoo walitti qabamaa jiru baankii mootummaa seenuun qabu. Yoo baankii mootummaa jiraates hatattamaan baankii san keessaa ba'ee yoo siigaltee diizaayinii fi lafaa fi wanni hundi qophooyte hojii itti eegaluutu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf gama kanaan itti deemuutu barbaachisaa. Shirri siigaltee muftii fi Tamasgeen Xurunee humni tikaa jechuudha wanni godhaa jiran waan haalaan nama yaachisuu ta'uu qabdi. Kanaaf yaa uummata keenya Islaamaa yaa sheekota yaa ulamaa'i yaa warra siigaltee maallaqa majlisa Oromiyaatiif jiru hundinuu waan nama dubbachaa jiru kana ilaalcha keessa galchuudhaan maallaqni majlisa Oromiyaatiif walitti qabamaa jiru bifa tooftaa qabuun bifa karoora qabuun bifa tarsiimoo qabuun guuramee abbaa itti ergamuutu barbaachisa malee baankii mootummaa seennaan maallaqa nuti majlisa Oromiyaatti erginu kun baankii keessa kuufamee heddummaannaan mootummaa tanaa fi muftiin shira uummata Islaamaa baasanii maallaqa sannoo harkaa fudhatanii duwwatti nu hambisuu danda'an kan jiru yaada kannachuu barbaada. Wanna kana dhugaa dubbachuudhaaf itti yaada dhimma kana jala muraatti yaada. Wanni kun sirraa'uu qaba. Mootummaan Itoophiyaa maal akka taatellee waan beeynuuf mootummaan Itoophiyaa wayyaanee walitti qabi biltsiginnaan ilmoo wayyaaneeti. Ilmoo wayyaaneen guddifatte siigaltee ilmoo wayyaaneen guddifattee kaleessa ummata ajjeesaa ture jechuudha. Biltsiginnaan kaleessa siigaltee Tigireen guddifattee ummata Oromoo ajjeesaa kan ture. Arraan tana muuxannoo wayyaanee isaarraa fudhate sanni qabaa jechuudha. Wayyaaneen maallaqni maddii isaa hin beekamne maallaqa shororkeessaa jettee seera gubbaa baafattee jirti jechuudha. Adaba eekkaa irratti wallaaltan adaba eekkaa Itoophiyaa irratti maallaqni maddii isaa hin beekamne maallaqa shororkeessaa jettee wayyaaneen tooftaa tanaan abbootii qabeenya Oromoo ittiin hidhaa turte jechuudha. Kanaaf
maalleeyni majlisa oromiyaatiif walitti qabamaa jiru kan waajjiraa bareeddu magaalaa Finfinnee irratti islaama oromiyaatiif ijaaramu jiru kun ilmi wayyaaneen guddifatte biltsiginnaan shira yaaduusaa waan hin oolle jechuudha. maallaqa sanirra karoora baasanii siigaltee shiraa wanni godhaa jiran muftii itti gaafatamaa majlisa federaalaatii fi itti gaafatamaa humna tikaa yookaan deeninnatii jechuudha Tamasgeen Xurunee wanni isaan godhaa jiran ni jira jechuudha. Kanaaf ummanni keenya ulamaa'in teenya sheekonni keenya dhimma kana jala murree ofirraa laaluun maalleen baankii keessa jiraate yaadattamaan fuunee ijaarumsoo taates ijaarumsatti eegaluu maallaqa gargaarsaan arganne siigaltee horeen akka majlisa oromiyaatti Finfinnee jirtus ustaadonni keenyaas maallaqa san baankii keessa wal kuusuu osoo hin taane maallaqa san siigaltee yeroo dhufetti hatattamaan fuutanii hojiirratti oolchuutu barbaachisaa jechuudha. Yoo nuti siigaltee baankuma keessatti ol izaabnee feesbuuk irrattis maalleeyni gargaarsa majlisa oromiyaatiif hanqana ga'ee jenneetuma siigaltee riippoortii kaadiree feesbuukii tabiltsiginnaatii fi ichi gubbaa riippoortii godhaa deemne maallaqa kana karoora shiraa itti baasu jiranii dirree gubbannoo hambisanii kanaaf kana itti yaaduu barbaachisaa. dhimma kana siigaltee sheer walii godhaa sheer walii godhaa nama keenya biraan ga'uu qabdanii ulamaa'in teenya siigaltee waan kana itti yaaduu barbaachisaa jechuudha. Saboo eessaa dhufeeti arraan tana waan akkanaa odeessa kaja'us jiraachuu danda'a. Garuu waan takka siigaltee waan fuula dura dhufuun dubbachaa jira jechuudha. Shira Tamasgeen Xuruneetii fi muftiin majlisa oromiyaa irratti maallaqa majlisa oromiyaatiif wali qabamaa jiru irratti shira isaan qopheeffatan kan isaan qopheeffachuu malanirraayin dubbachaa jira jechuudha. Kanaaf ani quuqama siigaltee diin kiyyaaf qabuu fi quuqama siigaltee sabummaa kiyyaa qabuufiin ol ba'ee dubbachaa jira. Silaa hanqanaa'u siigaltee ol ba'een dubbadhu ammoo dubbachuun dirqama kiyyaa amantii tiyyaafin dubbachaa jira waan sabaatiin dubbachaa jira dirqamaan qaba jechuudha. Kanaaf dhimma kana itti yaaduutu barbaachisaa. Chaansii kennuufiin hin barbaachisu maalleenni san ba'ee hatattamaan piroojeektii jaame san irratti ooluutu barbaachisaa. Maalleenni amma biyya alaa tanarraa Ameerikaa fi biyyoota garaagaraarraa guuramaa jiru majlisa oromiyaatiif tooftaa biraatiin maalleenni san horeelee Finfinnee keessa jirtu bira dhaqqabuu qaba malee baankii Itoophiyaa jettanii baankii torbatti ergaa jettanii sanuu feesbuuk irra galakkisuun kun sirrii miti. Waan siigaltee hamaadha. Kanaaf kana itti yaadaa yaaduma kanaan kannachuu barbaadaa galatoomaa obboleeyyan kiyya gaama kurnan boodaa keessa jirra. Rabbiin siigaltee ibaadaa teenyallee rabbiin nurra haa qeebaluu. Rabbiin soomana ilaa amma soomanne kanallee rabbiin nurra haa qeebaluu. Rabbi ibaadaa nu haa jabeessuu. Karaan siigaltee karaan ilmi namaa gammadee itti jiraatu karaa rabbii qofa. Karaan siigaltee guyyaa boruutiif haala sii mijjeessee kaapitaala guyyaa boruutiif itti ol kaayyattu islaamummaa qofa. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Diin keenya irratti haa jabaannu. Oromummaa teenya irratti haa jabaannu. Du'aayii haa goonu ummata keenyaafis. Rabbi nu haa laaffisu. An kanumaan jechuu barbaadaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Galatoomaa fayyaada.